nagaa caalu nagaan Kiristoos isiniif haa baay'atu bilis sagaleen koo kun ijoollee mana tokko keessa 3-4 ta'anii hojjetanuudhaaf share copying godhaaf bilis ijoollee eessuma jiraadha biyya Dubai keessas biyya Saudi keessas biyya barbaadan jiraadha garuu ijoollee mana tokko keessa sararatanyaa 2-3-4 ta'anii hojjetanii dhaamsa kooti kanan duras isin dhaameen ture ammas garuu dhaamsi koo akka itti fufitti jira jechuudha. Ijoolleen mana tokko keessa 3-4 lama ta'anii hojjetan qarshii keessan damooza yeroo fudhatanii idduma argitanitti inkaayina wanna qulfii qabu tokko keessa kaa isas immoo wanna arkifame yookiin fuudhamee bahuu hin dandeenye yookiin warra xixiqqaa keessa keessanii qolloftanii irraan deeminaadha. Maaliif mudannoo obboleettii koo tokko mudate biyya Dubai kana keessatti damooza ji'a 5 akka fudhattetti walitti qabdee erguudha maatii isheetii akkuma isheen waa guddaa tokkoon hojjechuudha qopheessitetti mucattiin Filipiinii tokko haala hin beekamneen baduudha sa'aatii isheen mi'a ishee fudhattee kaasutti madaamiin qabdee edda qabamteen boodatti isaan waa'ee birrii mucattee odoo yaadatiin ishee black list keessa galchanii akka isheen deebitee biyya Dubai kana keessa hin seenne godhanii tikeettii muranii fi gara biyya isheetti geggeessan. Garuu mudannoo mucaa kana mudatee damooza ji'a 5 akka isheen jalaa fudhattee baddeedha. Isas immoo sinamanu jedheeniin ture mucattiidhaan ani sinamanu akkamittan si hamanuu danda'a jedhee isas immoo akka ishee hamanuuf odeeffannoo eenyudhaa fi wanna qabatamaa ta'ee fi sagalee mucattii akkaataa isheen itti birrii ishee fudhatte sana naa ergitee jirti. Mucattii sanaaf illee anu sagalee arabiffaan qabeefiin jira. Isheen immoo biyya Kuwait jirti jedhaniiru. Qatar jirti jedhani. Kanaaf mucattiin sun immoo siin deebisa jechaanii jirti. Yoo naa deebisuu baatte immoo miidiyaa irraa footoo kee baasaa feesbuukii nama xaqqabamtuudha. Jetteeni jirti. Birriin sun illee ishee deebi'uu ta'uu baatullee isiniif immoo barumsa akka ta'uuf please Indoneeshiyaa, Filipiinii, Srilankaa, Itoophiyaa jettanii of hin amanina. Birrii keessan immoo hanga ji'a 5 hanga ji'a 4 manuma madaamii keessattuu qabattanii hin taa'ina. Birriin of bira ol keessan kabajan qabu. Biyyatti yoo ergine maatiin nu jalaa balleessu jettanii ittuu kan caalu horma biraatiin nyaatamtu. Yoo dandeessan ijoolleen bahuudha biyyarraa yaaddanus ijoolleen dhuftanii as jiraattanis yoo jiraate tokkoffaa namni amantan yoo jiraate irratti ergadha. Namni amantan jiraachuu baannaan akkaawuntii mataa keessanii baafadhaa koottaa. Please warri immoo Dubai kana keessa jirtan as teessanii Dubai kana keessa teessanii nigdi baankii banachuu ni dandeessu. Buukii banachuu ni dandeessu. Eessa deemtanii embaasii deemtanii buukii nigdi baankii baafachuu ni dandeessu. Osoo biyyarraan baafatin yoo dhuftan madaamii keessan faana walii galtanii gara embaasii deemtanii embaasii oshiin isin geessite asuma Dubai keessa teessanii buukii Itoophiyaa kan nigdi baankii banachuu ni dandeessu. Bannaataachuu birrii keessan hojjettanii dadhabdanii haalli jaraa isin galafee beelli isin galafee dadhabbiin isin galafee namoota biraatiin immoo naa nyaatamtan isin aarsa waan ta'eef namuma kamiyyuu hin amanina. Namni amanamaa miti. Anuma dabalateetu eenyuma nama kamiyyuu jaaladhu garuu nama kamiyyuu hin amanini jechuudha. Atofii keetiif waan gaarii taateef namni hundu gaarii ta'a miti. Kanaaf damooza keessan please hojjettanii ji'a 5 ji'a 4 mana madaamii keessa of biran ol kaayna. Tokkoffaan madaamiin humtuu gaafa waa rakkatti ati birrii erguu dhiisuu beekti taanaan waan si'iftuun qabdu. Inni kan biraan ijoolleen ammas birrii keessan madaamii irratti axxaraaqamaa jirtan ji'a 8 guutuu ji'a 9 guutuu maraattanii boochanii birrii sanas hin deebistan lubbuu keessan dhabaa jirtu. Tokkoffaa jalqaba birrii irratti axxaraaqamuu dhiisuu. Lammaffaa edda birrii sana dhabdaniin booda lubbuu keessan irratti wassantanii isa of ajjeestan dhaabaa. Please duuti haa hafu. Ijoollee keenya irraa duuti haa dhaabbatu. Asumaan obboleettii koo kana wanti ishee ajaa'ibsiifadhu ji'a 5 illee damooza ji'a 5 narraa fudhattu maraadhullee dhukkubsadhullee garuu lubbuu koo balleessuuf hin yaadu jette. Maaliif birrii ji'a 5 kana natu hojjetee fide malee birricha miti kan na hojjete. Garuu na aarsullee akkaataan isaa dadhabbiin isaa gochaan isaa na aarsullee lubbuu koo irratti garuu hin faradu jettee jirti. Baay'een ishee ajaa'ibsiifadha. Waaqayyo akkanumatti laphee isiniif haa kennu isiniifis obsa akkanaa isiniif haa kennu wanna isin aggaxxamu hundumaa gaarummaadhaaf jedhaa fudhadha. Gara yaadamni noo sin jalaa bahe waaqayyo immoo garan beekamneen fide waan gaarii isinii gochuu danda'an siniin jedha. Adaraa keessan share copying godha. Nama qeedhaa maatiidhaan nyaatamna jettanii hormaan hin nyaatamina. Birrii keessan iddoo argitanii kaahina. Mana tokko keessa sararatinyaa 3-4 ta'anii galtu taanaan Filipiin, Indoneeshiyaa, Srilankaa jedhina namni isin maaru hin jiru. Of eeggannoo cimaa maatiitti argine maatiin hin balleessoo jettan akkuma nama isiniin jedhee embaasii deemaatii buukii Itoophiyaa nigdi baankii banachuu ni dandeessu. Betelee ijoolleen Dubai keessa jirtan buukii as teessanii baafachuu ni dandeessu. Kanaaf dhaqaatii buukii baafadhaa isiniin jedha. Nageenya faraarri Kiristoosiniif haa baay'atu. Ciao. Qimamochee mana madaamii jirtan hundi keessanii jechuudha. Waan kanarraa of eeggachuu qabdu. Hundumti keessanuu anas ta'e sis ta'e of eeggachuu qabdan. Keessatti warroonni nama 2-3-4 taatanii mana tokko keessa daladdanii
wanta kanarraa of eeggannoo guddaa gochuu qabdanii jechuudha. Wanta kanaa kun yeroo baay'ee hin deddeebi'a. Dhugaa rabbii baay'ee deddeebi'a jechuudha. Sirriitti jira wanta kanaa kun jechuudha. Keessaa sarraatanyaa baay'ee taatanii wanta daba isirratti yaadan kan birrii sin jalaa hatan kan birrii wal jalaa fuudhanii wal lolan meeqa jira jechuudha. Kan madaami turliyyaa kan meeqatu jira jechuudha. Kanaaf wantoota akkasiisan irraa of eeggannoo guddaa godhaa isin jedha Waaqayyo sinaa eegu. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya araara jaalala Waaqayyo sinii baay'atu. Akkam jirtu ana obboleettii keessan immoo nagaa guutuu qabaa galata Waaqayyo isin jecha. Egaa akka hordoftoota kee warroonni mana kiyyaaf haarawaa taatan immoo sabskraayibii gochuudhaaniin maamila keenya ta'aa isin jedha. Egaa akkuma obboleettiin keenya tokko viidiyoo duraa irratti nuun jettetti gorsa bareedaa nuu kennite galatoon obboleettii koo qaalii galatoon Waaqayyo si haa eebbisu. Waan bareedaa anu qooddee anis immoo irratti dabalee dhaamsa bareedduu takka ijoollee qimmoojii mana madaamiteef qaba jechuudha. Anis akkuma ishee irratti dabalee jechuudha. Anis maalidha yeroo baay'ee ijoolleen keenya lammii biraa isaa lammumti keenya iyyuu kan walirratti daba yaadan hedduutu jira Itoophiyaa mata'ee Itoophiyaa irratti kan daba yaadan hedduutu jira Itoophiyaa kan keessa jechuudha. Hedduu nama gaddisiisa garuu ijoolleen keenya wanti isaan walirratti silaawatan jechuudha. Kan saba biraa jettaniin kan sabni keenyatu hedduudha kan walirratti raawwachaa jira. Maaliif akka dalagaa bahan hin beekan ta'e biyyi ormaa akka hin taane hin beekan ta'e waan isaanaaf hin galle jechuudha. Garuu biyyi ormaa biyyuma ormaati jechuudha. Homaa wanta namaa godhu tokko hin jiru abadan. Atis anaafis siifis wanni godhu hin jiru jechuudha. Kanaaf jennaan adaraa keessan of eeggadhaa warri nama lamaan dalagdanii akkuma obboleettiin keenya jette osoo nama sadii moo afuriin dalaganuyyuu miciyyoon takka Itoophiyaadhaa birrii 5 jalaa Filippinii fudhattee jalaa baddee jedhame. Meelaalaa dhugaa Waaqayyo hedduu nama gaddisiisa dhugaa Rabbi hedduu takka nama gaddisiisa. Damoota 5 osoo argin jalaa fudhattee baddee jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Homaa miti amshiree bareedduu koo hin bitatta rakkoon qabu wanna fayyaa nagaatu dursa hunduma caalaa jechuudha. Kanaaf jennaan adaraa keessan isin akka danda'ametti of eeggannoo godhaa. Waaqayyo sinaa eeguu amshir hojjennaan uma dhufti birriin homaa miti akkuma ati jette yoo lubbuu keetti irratti baga faradeen ishee lubbuu haguma fe'e illee ani wanna siniidhaamu hagam fe'e illee jabaatus yalaa badus yalaa qisaasa'us lubbuu keetti irratti faradeen abadan beqa biliyooni yoo badeeyyuu lubbuu keetti irratti faradina du'a lubbuu keessatti irratti faradina maaliif hojjettan birrii kana hojjetanii hanga barbaaddee aga warbiin keessa jiraatu hojjettee fidachuu hin dandeecha garuu lubbuu ta'e immoo takka baanan deebisuu hin danda'amu waan ta'eef kanaaf immoo warroonni lubbuu of baafnaa birrii ganaa dhabne maal jettani dhugaa rabbii irraaf qoxxubaa faayiduma tokko illee hin qabu inni jechuudha. Kan faayidaa qabu obsitee wanti tokko yoo bade obsitee daladdee hin fidattaa jechuudha. Qarshiitu si fida malee situ qarshii fida malee qarshii fiduu hin dandeessu jechuudha. Maaliif situ hojjetee fide malee ofiif hojjettee fiduu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf sirriitti walii hubachaa deemaa isin jedha obboloota koo keessattuu ijoolleen biyya Arabaa jirru kun sirriitti waliif beekuu qabna. Akkasuma immoo bakka dogongoratti ol gorsuu qabna. Isin jedha hordoftoota kiyya akkasuma dhaamsi kiyya isa kanadha. Gorsi kiyya karsa itti aanu immoo hanga viidiyoo biraa walitti deemetti viidiyoo kanaan turtii gaarii isin jedha isin jaaladha isin kabajaa hordoftoota kiyya hunduma keessanii Waaqayyo isin wajjin haa ta'u turtii gaarii isin jedha ishee galatooma ulfaadhaa warri laayikis nu gochaa